Istaadiyeemoonni Ingilizii bebbeekamoon hundi dhukaasa waraanaan dursamuun sirriitti ho'aniiru. Kilabiin abjuu fakkaatu tokko kaaba Londanii ni mul'ate. Kan hin mo'atamne, kan hin jilbiiffanne, riikoordii kan cabsu, seenaa kan hojjetu, Piroofeesara jalatti bareedee ni argame. Seenaan ajaa'ibaa dhukaastotaas halluu warqeedhaan ni barreeffame. Guyyoota 533, sa'aatiiwwan 12,888, daqiiqaawwan 773,280, seekoondii miliyoona 46,396,800, taphoota 49, gareewwan Ingilizii bebbeekamoo duratti homaa kan hin mo'amne, invisibles, kan hin danda'amne. Jaarraa 18ffaa booda seenaa kubbaa miilaa ammayyaa keessatti tasumaa ta'ee kan hin beekne, fuuldurattis ta'uun isaa kan namatti hin fakkaanne. Seenaa mo'ichaa jabaa kanaan addunyaan hundi afaan qabatee jaalalaan kufe. Arsenaalis kilaboota addunyaa keessaa isa jalqabaa fi isa tokkoffaa ta'e. Haayibarii, seenaa kee isa hin irraanfatamneef jilbiinfadhu. Gareen hin danda'amne kunis Old Trafford hanga Anfield, Stamford Bridge hanga White Hart Lane, Villa Park hanga Wembley, Goodison Park hanga St Mary, istaadiyeemota gurguddoo Ingilizii hundumatti salphaa fi bashannanaa mo'atan. Thierry Henry, mootii dhukaastotaa, fuulduraan ajaa'iba agarsiisa. Dhalataa lammii Faransaay kan ta'e Arsene Wengeriin dursamaa addunyaan wanta agartee hin beekne itti agarsiisan. Dhaggeeffattoota keenya, kun seenaa dhukaastotaa yoomiyyuu hin irraanfatamnedha. Tapha 49 guutuu kan hin mo'atamne, tapha tokkollee osoo hin mo'atamin waancaa Ingilish Premier League kan fudhate, laphee miiliyoonotaa kan argate, invisibles. Hanga ammaatti seenaa irra hin deebi'amne, kan hin jilbiiffanne, kan hin danda'amne, seenaa addunyaan dhaabbattee harka walitti rukutteef. Qophii keenya har'aatiin waliin kan ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Seenaa kana Sir Alex Ferguson hin hojjenne. Jose Mourinho, Guardiola, Klopp yookaan leenjisaan English Premier League kamiyyuu ni abdatu malee seenaa kana ofii isaaniitiif barreessuu hin dandeenye. Kilabni Roman Ibrahimovic Ruusiyaa irraa qarshii biliyoonaan ijaaramee doolaarri biliyoonaa Itaad irratti dhangala'ee foormulaan Sir Alex Ferguson yookiin ammoo leenjisaa yaadaa fi dandeettii kubbaa miilaa qabu kamuu seenaa kana ijaan arguu malee ofiif hojjechuu hin dandeenye. Fuuldurattis seenaan kun wanta irra deebi'amu hin fakkaatu. Bara 2003-2004 Arsenaalotaaf bara tapha ittiin mo'atamne itti eegalanidha. Caamsaa 15 bara 2004 waggaa 18 dura Arsenaal seenaa tokko hojjechuuf kilaba akka hin kufneef taphatu wajjin walitti dhufaniiru. Taphichi Haayibariitti gaggeeffama. Tapha bara sanaa kan dhumaa taphatu. Arsenaalis waggaa kanatti osoo hin mo'atamin waancaa English Premier League kaasuuf qarqara gaheera. Seenaan kun tapha kubbaa miilaa keessatti yeroo tokko kan hojjetamudha. Arsenaal seenaa kan hojjechuuf kutataniiru. Tapha 37 keessaa 25 mo'atanii 12 walqixa bahaniiru. Tokkoyyuu garuu osoo hin mo'atamin as gahaniiru. Leicester Cityin ammoo tapha kana yoo mo'ataman dorgommii English Premier League keessaa gara biraatti gadi kufu. Dorgommii English Premier League keessaa ni bahu. Lachaniifuu taphni kun tapha qofa miti, seenaadha. Patrice Vieiraan dhukaastota dursuun gara direetti seeneera. Taphichis eegalee kilabiin Leicester City goolii jalqabaa galchuun seenaan Arsenaal hojjechuuf ka'e galaa fashalaa'uuf ka'e. Leicesteris liigicha keessaa akka hin kufneef
hojii cimaa hojjechuu jalqaban. Taphattoonni Arsenaal kan akka Teerii Heenarii garuu waggaa guutuu mo'atamuu akka hin dandeenye mul'isuu eegalan. Gooliiwwan lamas walitti aansuun galchuun akka homtuu isaan hin dandeenye addunyaaf mul'isan. Tapha tokkollees osoo hin mo'atamin wanta abjuu fakkaatu kana ni milkeessanii. Kanaanis Arsenaal tapha 38 keessaa 26 mo'atee 12 walqixa bahee tapha tokkollee osoo hin mo'atamin qabxii 90 waancaa Ingilish Pirimeer Liigii kaasuu danda'eera. Dhukaastota kana malee seenaa kana eenyutu hojjete? Homtuu. Yeroo sanatti Arsenaal tapha 38 osoo hin mo'atamin yommuu shaampiyoonii ta'u goolii 112 galcheera. Taphataan isaa lakkoofsa 14 Teerii Heenariin ammoo baruma kana qofatti tapha hundarratti gooliiwwan 30 galchuun mootii kubbaa galchuu ta'ee dabarseera. Barri yoomiyyuu hin irraanfatamne sunis laphee miiliyonotaa keessatti hafuun darbeera. Bara sanatti fufuun tapha 38 irratti taphoota 11 osoo hin mo'atamin itti fufuun walumaa galatti taphoota 49 walitti aansee kilabii hin mo'atamin Ingilizii ta'uu danda'eera. Dhumarrattis Old Trafford irratti morkii cimaa kilabii Manchester United wajjin godhameen tapha isaa 50ffaa irratti mo'amuudhaan dhuma isaa argateera. Arsene Wengeris ni dubbatu. Kun seenaa jireenya keessatti yeroo tokko qofa uumamudha. Garee kana dursee leenjisuu koottis baay'een gammada. Tokko turre. Kaayyoon itti wal geenyees nuuf galeera. Kanaanis hojjannee addunyaatti agarsiisneerra. Osoo hin mo'amin waancaa kaasne. Tapha bareedaas addunyaatti agarsiisne. Taphattoota keenya, dirree keenya, deeggartoota keenya hunduu tokkummaadhaan seenaa kana hojjanneerra. Leenjisaan duraanii Manchester Unitedis ni dubbatu. Kun ajaa'iba. Osoo hin mo'amin waancaa kaasuun wanta irra hin deebi'amnedha. Dhukaastonni kunis seenaa kana osoo hin jilbiiffatin barreessaniiru. Kun abjuudha. Amma garuu taphattoonni laphee miiliyonotaa keessatti hafan sun hojii garaa garaa irratti tamsa'anii jireenya isaanii jiraachaa jiru. Kun seenaa kubbaa miilaa Ingilizii keessatti hanga har'aatti seenaa irra hin deebi'amne ta'ee galmaa'eera. Seenaa warra hin mo'amne, seenaa warra hin danda'amne, seenaa warra hin jilbiiffanne, seenaa warra Arsenaal. Xumurameera.